Aku atau maafun je luar mana je acubutu isanje fadu namu fure orang bisa aku bang tu seragabu video sendiri bisa seragabu seragabu mana leti orang tiaur kaisu ham tu isi tu ada orang sekarang semarin dua ica aso Ibrahim ka boy juga yo tak deh خلاص वो मत करना भी होते begitu aku cukup dia mentelakan dia yang tinggi mentela jadi tinggi bas hasani sih dakhalu قديم برمس بس Isis marabate wame wale sujuda amma isis marabaso wa maraba nabe kulti dana abba namu Kulti abu maka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حور دكتور في رجل تدخل الشمال أركف هنا كنت تنا خاصني فجأة جرّيدو تبني جرّا بوتخانة سيرة بني جرّا أبسمتي كاران دنا فسمع أجابة كاتو أنا برتي مولتا والله سلامتك ودمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبيام تودا في جالتهم تودا على جالا جرّا جلتو بقى جرّتني isinin jechuu barbaade maaliif arraan talagaa dhugoodhaa arraaf haysummaadha haysummaa dhufne akkanaati gaa haysummaa jechuunis hedduu nama ulfaata kaayi waa'ee uumaa isaaniitu nafiti anduraanillee yeroo hedduullee dubbadhete wallabdee isaanii kana keessatti hirmaadhee wanni hin gam tokkoon furmaata akka nama tokkotti fideen jiru maaliif akkuma isin amma dura jettanii sanumaatu maaliif jechuun keessan kan muduraa tokko laaleetumaan Jitulah berdechuu barbaadeti malee silaa dhufee hanga tokko numaan dubbadechuu barbaadeti maaliif tola sirriin jirtu ifeegii fi maarree fi kanarratti yaani koomentii keessan irra caalaa hedduu niin dubbisa yaada keessanis raawaan godhu wal qabateetiin maaliif akkanumatti dhufee gaa maaliif jechaan sagalee namaan jechuu fi barreeffamaan jechuunis tokkumaan ta'e akkasitti irraa qoodaddaa fi garuu ammoo warraan tanaa haadha manaa haalee jaalalaa ta baatee akka nama tokkotti gaa mana gabbaatee ala jirti waan ta'eef galchuudhaafin dhufeenis akka obboleessatti namallee dabaladhee gadaallee dabaladhee akkasii gaa isallee itti dawaleen ture yeroo xiqqoo bootaniin dhufa jee achumaanuu mana gadatti gorree achiin wal dhufne uumamuun daafuu kaa hanga dhumaatti nufaana turaan kaa waliin turaa jechuun barbaada. Mana gada gorree dhufne gaa reemuun tanaatis gaa yeroo dhiyoo booda waliin dhufattee malee. Kanatti kaayisiis gaa bakkuma rabbiirra dhaabee fuudhee dhufe. Nasa itu sih berbagai bagai. Ada bukan aja ndak bu. Gagalnya betul ulang nih itu. Agar itu nilai kerumunan dan wan karena di sini juga sini. Agar itu pakai rane ini. Lu gua ada baru itu kuliah itu kuliah hatun. Barbaachisaadha dongorri nama dhufa baay'ee badhee dhufa. Beekadhu jireenya nama keessatti ilma namaa hundi saayibni qaba. Dhuga. Saayibni jechuun toltuu ta'e yaada malee. Saayiba jechuun kafana hiriyaan kafanaa. Hiriyaan kafanaa jechuudha. Takkaanatti gadaa hedduutti harree akkanitti gochantaa yookaan dara galganii karaas deemanii sanboota waan barsiiseetiin mushaakilee biraa jira. Gishee si keebu saayibni hin jirtu. خلاص اسم بربادا مشاكل ولا لما نفرع ايغا الدماغ ولا له ما نمني ودولا سديمو جرمو ولا لا تمو جربوتي لو متجرا ما ونما نما فرع دماغ ما فرع كو دينامني السلام عليكم وعليكم السلام قبالما كان وجرا كمنان رغير بيتين جراتا دونغور قباچو وات ما مشاكل هذا ما امبري يرنا ولا له بيسي ما في اسرائيل دوغا نما سجرمو نما سجرمو سي نما جرا اللي نجري يقولون نندوكو ومالي ونينجو قلت وبسينا إشين على قبدي نكتة وان تدوت يوم جدس إشين رلال ما لدي وان تكلم مديو كم تافرتي قبل هذا وقارا أبصر قبضي هذا تقول ما بروان تقول سنة غادي ديفي سينجي تتيمو أتوما كروي مشاكل درا قوتي قلبي نماز نور أما دعوة فيديو دعوة تودة سيري تورو ماما كده उन्हीं का नाम पर बाजू थी हाँ सो का नाम ये थे अम्मन तो नमक बाकी तो गुड़ी में प्रसाद दिवसी नंजे नहीं थे आये कुछ दिन बजू अल्हम्दुलिल्लाह की खलास अल्हम्दुलिल्लाह का नाम नगाती बर नमने वाले दोंगोरी बरसी सारे जन नमने कोनी एक कर लो अरन दोंगोरी बुरवास रेफा चुंदन तो yo borundo ngoramo iftan sireba chundo dongori or magalati barsisa namni to gongoran ka buye nama
ambarnoo tan qabu jeetiin beeka maaliif namni wanto gongorri uuma takka qajeelfachuu hin danda'u dogongorri jiruuf jireenya ilma namaa kana keessa nama jira takka dogongorulleen bareedaadha lama dogongorulleen rakkoodha dogongorri isaa baala dabre immoo aalii fi gaa'ollaa fi namarraa nama baasaa beetaa Ayo yeroo bara bashaara namni kun dogongora tokko nama dhaama tokko nama dhaama alammaffaa namni si dhaamu jiru siitu qalbii ta'e xiqqaa dhaamu malee jiru waa'ee namni tokko karaa gabaabaa jira ta'uma akkasiitti haa'ee bashaakala dubbii wanta haasaa bar nagumaa wajjin goone akkanarraan bir karaa nagaatiin sila ta'uu baanii akka itti nagaa ta'uu wayya ammoo dogogoras booda ni sirreeffadha dubbii akkuma gaabaa alatti haasofnee Sebenarnya tiga, wanda kata tiga waktu ni ulen argeni ni tu mah kamera hanya ni. luar deh Takkan nanti ulen singgah sun jauh, waktu ni buta kayak busina. Untuk betul, nanti masih ti ufe makasih hasil dulu. kan mau isi ragam mana Menjual tanah senis, tadi am tus. iya Kalau sekolah sana Chin, mana ada jemti ada betul. cara sih Rasid. nasib sih Hamu kalau tu, eh alam mana di begitu na harum dia terkecil biaya mana ni. Ya kalau biar jalan dia enggak jamban ni. dah fi yani ya atau fuda bijamban ya kerang Ya kalau maka jabat aku berda ana nanti biar. iya Cuma aku biar nanti mau dah. namni numa jaha anu jeetiin amma akka mataa jetti amma nama fagoodhis anu jeetiin mucaa kana miidhama dheengadda nuti goone san irratti miidhamni san akka malee ta'u goone hayyee yoo amma miidhamni san caalaa dhaa itti dhufe fakkeenya amma osoo deemu dhalaan nama naasuun qofan dhugumaa sitti hima hanga hiriyaa dhiiraa amantu hiriyaa dhalaadhaa amanuun ta'u maaliif isiis namaa jijjiira waan ta'e malee amantii biraa dhabaniitii miti yaada namaa kana fudhatti namni kun yaada faallaa himuu jira yaada sirriitti himuu jira yeroo ammaa kana namni khayrii namaa himuu jiru nama sharrii namaa himu malee hayyee yaada nama sharrii tokko fudhattee yoo miidhama akka duraanii san caalaa lubbuu keessa dabarsurra geesse lubbuu ta'eefumaaf kasaaraa keessee miree saniifuu waan akka isin irraa ifee gudhaafu gorsa hedduu barbaachisa gorsa namaa caalaa abbaatu irraa gorsa haa ta'u immoo hayyee hadhiyoo san silaa sii barnoota ta'uu qaba nutillee ameenya biraa osoo hin ta'in barnootuma osii ta'uu qaba malee amma kanuma san laaleetiin mucaan kun halaas dhiisuudhaa isa halaas amma isinillee maaliin jechuu jira hafuurullee hangaan jehuun hin ga'e maaliif nama irraa gorsa waan takka qalbii ta'etti gadhiisuun qabdu akka keessatti waan naagalirraa irraaf qabu qabdu jeeti namni numa jaachuu barbaade Dibbilantee di beramman kana bukannya yo Haayilaandii kana keessa siinjaani akka itti isheen dura qabda. Seentu lullu kun amni Haayilaandii kana keessa siin bari taatu. si dhiibbaa taati Sitti dhibba laati bara. si gongorsuu yaa malee Akka kana ati yoo gosti hanti haati mana kee waan ati jettuun dhageessee dubbii alaa dhaguu baattee eegitii talteellee si qabsii kanatti wajjin jiraatte beekaduu sanii alatti dhalaadhaa wanni itti gabbaatee barbaadu hin jirtu. hin jiru Ana immoo karaa kaaniin gabbeemmas beela kan jaatiin wayya kuni karaa kan ana godhe kalaas amala qabadhetii miti amma dhalaa dhalaan takkuma bara. Takkuma namni imaana wal jaalatu ganda baasee ana oofu aara jechuudha kana irra guddaa wanni anaas mallee ta'a. Ishi seenaa fi gadaadha. hayyee maali isaan lamaa kana jidduu wanni jira eebarra amma irra gadaadha. hayyee Amman tana isaan walamaanis yaada saawuu tashiidha mee itti dhiifamedha gadaadha. hayyee Matan sabah kerja, ishiin alamaan yaamire. Ambar dibbii tiicha dhaguu qabdi moo takataa dhaguu qabdi? haati manaa gaa qaala mobbaa manaa dhageessi Wanta kabari. Oh, ketika sun ten, wanta namarraa bila dhageesse. Akka waan san ijaan gartuutti irra geesse gartuutti obsinee taa'uu qabdi. dhuga Amma immoo wanta rakkoo qabna kana baala ani fuudhee jira. hayyee Kana hunda gadaadha haasoo jiru. Maaliif? amma isiin Amman kana bultii isaa amman kana inni amman kana jiraannu wanni isa dubaayyoo tokko bare. isuma bira jechuudhaan isaa irra jedha bira jechuudha Jaara isuma bira ittiin jaabara. dhuga isa dubbatti Amma yoo inni hayyaa alamaan haati wallabe. Dhaqee waan danda'e akka isaa wal fayyadu godhe
وانت اللي كان انما هو يفجسوا له لما سان دغن اتلاتي ولا قلت لما يسان قبل وقال لما يسان الفيلا قبل تو اتلو قلت بلادي بس قبل سراقلو چولي يا به ديماجو اكاسو سنايه سكجت ناسا سني حستي كدا بدي كبا بشي بدي كبا ها جيتا كانت بدن جيبر ما كان مدري كل بس مدري بر كذا جاتين بقول ورا اي ورا ورا يا اما بچا اني خرخانه اللي دوكور ما كومس اني بيرا دي متو بي بيرا جي ما لنگتس اسا دوكور بني ما ميتوكو كاسيتي وكوجنتا ان ترغنو كتن اساوچين ايه ها ايه سونس وسونني جروبه ها وسو اسمجتني ها نيوان كمال بسني براتين ها أكان قونا تقول يجين ناتو ما أتكني بني ناتو ما luka maketi aku lihat isang ko mara hita kitani para butiya yo frente ujinja dami yo frente isabar yo tirka ane chura aku bikitan butuh jusam bicara ni halas aku gurani kena cesa ni anak tumani di mana artinya ni cuma kasih le akan makin ni kasih ni gado bisa atis malu jauh cari kunci sunan kak kasih paper ayah baru ni berapa ni betul tak om tekai ayah kalau sila manjur pun betul le mari ayah kalau sampai gurma tu berarti jangan di anak di jurah gitu isa mana berapa jurah juga ayah takkan ada ni ada amma ati asirratti wanni te haasoo keessa beektaa silaan hafeete ma nama wal duroo taa'ellee waa'ee gaddaa fi kanarraa walii qoodee wal gorsuu miti gorfamaa lamaa wal bira dhufee yaadii walirraa fudhatu malee. Anta naa bar amma wanni mashaakina natti godheewu khalas jala khalas asitti gadaa dhawu khalas kanaan wanaan wanni mana sitti baay'ee isaan jeebara maan anama ayyee isa deebi'eet wanni kini hasa dibdee hasa dhaabbachuu qabaa maaliif Dulu tu isang dua sahiba bawa tunture, walau kalau seorang ibadah kuda aja, kalau ni, ayah, iwan, akhirnya lama curah, media kamu bertemu lewasan, tu bagaimana? ayah, jadi, sambil udah ni baru disebut. Oh sedang kata bertemu lu pun nama waktu ya ni, gerumo nama tu nama cukai sini tu, nama tu nama curah bukai sini tu gaji kau, ada mah, gada ada mana gaji tiap ini, isi dah ada mana gaji. Gadatti aaroo fillee yeroo dheertuu si fudhachiisa. Maaliif jennaan gadaa bar yoo tittiri jedhama deemane laa wanti tuffii miti saayiba jidduu tuffiin hin jirtu. Ammas laalaa bakka gadatti aartu isitti aaruu qabda. Maaliif isii tana danda'uu qabda. Isii tana mana keessatti. Maaliif yaada isii kana yaada isii yaada alaa kana akka hin furanne godhuu qabda. Yoo tarii amma isii kana si jalatti gadaan waan akkanaa fitu jira. Waan akkanaa fuudhuu deema. Waan akkanaa godhuu deema jees jalatti waan takka akka yaadatti itti himee isiin sanii manaasii kaateewu isii kana yaada tokko hubachiisuu qabda jechuudha. Yaada tokko haa irratti walii galtanii waliin irra dhaabbattan. Ati ammoo sanii hubachiisaniif isiin jettee dhagaa isii miree alatti aaruun kenna. Sanii aara mana keessatti deemisi gadaa ifaa waliin jettani. Akka waan biraan dhageenye itti naannoo haa gadaa mee gahaa dhibee mee gadaa akkanni wanni biraa wanni biraa jirti amma wanni gadumatti naareewu jaa. Wanni khasii bihaati manasaa qofatti irraa wal taatanii yookaan mari'attanii isa gootan jirti tanuma irraa si gaafadha shari'aan abbuma bira dubbachuu wayyaa beektaa. Sila gaafii kanaallee si gaafadhu yaaduma kee irraa dhaga'uuf hin si gaafadhe mana. Wanni ati maantana naaf isa kana jettutti wal dhabbiin biraatillee waan jirtu. Immoo laakiin naaf saayiba wajjin gartee waa hedduu keessa waa bahee hedduu keessa wajjin tarree jirra. Dhugaan hin beekan. Atillee quba qabda. Har'aan tana namni gartee san tana dura seenaa ta'e guutuus namni beeku. Har'a naaf isa jidduu taa'ee ajaa'iba na fakkaattileedha. San dhugaadha namni laakiin immoo tan ta'u warra. Ani hoggaa isaa fi museena wal qaban wal dhabbiin hoggaa taate mana isaa kana keessatti. Ayyee. Isaan jidduu silaa hangaan danda'utti. Tani fitus mayirti bukan immoo egaa hisaaba ala nabbaate namni dadhabanamee egaa waan takka anis kaa khalaas isin bukan ibbata godhee dadhabe isi tanaas kalaa tana keessan jiru eegaan keessan jiru mi jooteemi yookaan nama kee barbaadatu yookaan carraa ilaale nama fuuldura hin jaajiba tana ta'in takkaas beek inuma oofaninis tanaas amma isinis beek inni sinatti aara isinatti aara intalti inni fuudhee wanta keessan isitti fuudhee mattee jidduu takkattillee siifisii wal afaan buutan anaaf isin horitti aaru taane
ilaalchaa jechuudha. nama jidduu dhaabbatuuf bariyaa fi mashakkaa. Shakkaa qaban ammaa sanuu darraa. amma sinatti ishii yoo aartee bari yoo wanti nu argisiisu dadhabdee mati gadaa nu dhaabbachuu qabdaa. Ani dhugaa asii. yoo dadhabdee khalaas boo uummata kanaan beekottee nu dhaabbachuu qabdi yoo intala galtee haasa'inti yoo intala fedhee wajjin deemas tasanii isin dakalu gaddiiftee bara ammas na duubaas ishiidhas mana baaftee waan meeqa baleessu jirta. Amma isis mana baasoo waa mana baafne beeku gurtii tana. Abba namni Gurtii abbumaa qabata wooyi. Abbumaa qabata. Namni lamaan qabu. Abbaa qabatanii adii sheedhaan deeman. Immoo bakka kanatti laakiin isinis waan etettee qabattee sun ishee deemu. Ani immoo gaa ijjitiin beekadhumaa haasaa hedduun guddifnu malee waa hedduu jira naaf inni kun waa hedduu wajjin dabarsinee beeknaasi. Kanuma tana faadha inni if jalaa baasee isuma harri belleedha takka takka. Goisiin sanni Kanaafuu bakka isin artee keessaa utaalte anis beeka takka takka irra qabuun bakka isin akka qabdutti uuma jiraati beeku. Uuma jiraati. Tana faadha manni natti Gaafa namaa jira. Namaa isaanii keessaa is garte ni dhiisee beeka nama jiddu matana irraan talagaa. Dhugaadha dhees. Isaan beeku. Keessumaa mutaale jii. Isa kanaas waldhabbii taate isas bahe sanillee nama sila tumullee qabu balleessine waan sanillee badii tiyya. Masiin gartee maasaartee waan jetteefi anis butamee eeggatti akkas taatee beeku. Gara ulfaadhu gara toomi namaa mallee halalli jiran galne rabbisi haa godhu. ammaan kana Ammas asirratti maal beektaa? ayyee Innis bara osoo waan takka yoo dadhabe khalaas addachuudha bee waytu ishee takka dhaabbachuudha malee inni bartiidhaan ammatti khalaas tattaaffii jechuudha khalasaa ta'e ittoo jira. ala amma akkasii miti. Saayiba ta'e. Saayiba ta'us waan takka takka roorroo deemtu garaan hin danda'u. Tanumaa achi yoo isitti illee waa himallee. Yoo dadhabe bari harama Yoo dhufaa isitti malee oomishni jaalatuufi malee jibbaa keetii miti. Ati akkasii fudhachuu hin qabdu. inni natti maa Yaani gaa inni seema dhugaatu saayiba fi beekadhu. Saayibni abbaa keetii bakka keetii obboleeyyan keeti. badii adda addaatti Waan saayibni irraa sin gorsine namni irraa dhaabbisu hin jiru jiru beeta. Ani gaa akkanumatti yaada tagadaallee Ini kalau mana miji mana kuni, yaa kuni cerah, 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 cerah jadi, jadi kita perlu apa? Takkan jadi jauh, akhir berat dahulu. bakkalleen gahee Sini le, itu dekat, nah kalau tu mana, mesti nanti le, banyak khas sebenarnya khas sah, ini, don kelima dekat, bin dekat khas tu tadi, pulang ini cerah, bos ini, ini Rashad kelima exam, ewa. saniifuu Jangan negara, berarti seperti kau anak, jadi kurti dah, wajah kami sini, ifuma baruudha kanumatti wanni caalaan bara. dogoran bayan betul, dogoran sendiri nama itu, kan nanti, Namni dogongoruunis bareedaadha. Yoo dogongorre faayidaa keetii fi miidhaa keetillee hin gartu. Ati zammaan tan hanga gabbaatii ala jirtu kana waan fayyadamu jirtuu fi waan miidhamu jirtu numa agarta. Maaliif yoo nuti agaruu baannes ati amma iddeeta waan ta'eef saniifuu an akka kiyyatti hin fuudhillee siin jiru hin fuudhillee siin jiru fuudhillee siin jiru ammoo haati mana haa teessu ijoollee isiitii wajjin. Hanumaan jaa ammoo ta mijoo amma dhuftee tuni akkaan dhaga'uu fi namarraa yaada dhaga'utti mijoon maallaqaaf si jaalattii malee jaalalameetiif si jaalattii hin dhageenye waan jaalarraa hin dhageenye jechuu barbaadetti akkaan namarraa dhaga'etti yaani malee tahu, sana tahu, ta'unumaan dhageegaa yaada namaatii malee namni nama jaabi, namni kentuu baafasara. namni baay'een sini le, anak rasa artani, komentar please arba ani ga isa da rubuta arba hasil tu batana kasu jira di musena di bisa jira Uma seenaan deebitee jirti warroottan isa mufattanii fi beera yaani beera jechuun dhiifama dhalaa jira deemaa dhalaa inni dhaluma sana jala maan dhaabbanne dhalaan eebbifamee yaadni jiru hin dhabamu anillee ammaan tana quban qabu saniifuu warri itti aartanillee dhiifama godhaa fi haati isaa mana isaatis mana deebitee jirti jaa isaa fi gadaas walitti ni daraarsaa naa fi gadaalleen akkasitti kallattiidhaan amma durallee dhiifama fuula keessa ture yennee dhaabbannee jechuu baanullee arrallee gadaallee nuti takka takka waan qabu jira san fuuluma keessan duratti inni walumaanuu laallaa maaliif yaadni namni akka yaade waan ta'eef yoo namni fixallee inni fixachuu dhabuu mala waan ta'eef takkasitti ammoo isa dhiifama godhaa fi ammoo warroottan arrabsaniis gama arrabaa sanirraa amma booda gama du'aayiidha gama eebbaatti jijjiiraa fi isiniin jaan akka yaada kiyyaatti akka nama jidduu dhaabbatu tokkotti hangaan dandeetti jechuu barbaadeeti ammoo tamiyyoo dhuftee
isattiin heerumaa waan jettu kana ani egaa akkaan namarraa hin dhagee waan hin qabatamaan isillee hin beeku. Biyyoota sana duraas baay'isati mokkana dura argeetiin jira isaan lamaa waliini. Ammoo ammaan tana ni heeruma jettee dhufuun kunis yookaan haadhuma manaatiif abbaa manaa adda baasu yookaan dogongoruma mana keessatti uumuudha. Maallaqaaf jaalatti malee jaalalaaf jaalatti hin dhageenye. Ani maallaqaaf jaalatti hin dhagee. Saniifuu wanni kanaa kunis dogongora isillee naaf sirreessitu innillee narra booda akka jalaa dhaabbatuun jaa yoo heerumuu barbaaddee rabbi carraa baasuu fi haadha mana keetii jabeeffadhu gadaa dhiifama jeeni gadaan obboleessa keetii gadaan nama ati irra laaltuu miti yoo dogongora fedhii inni qabaateeru nama fi qabdee dhiifama jechuun qabduun sin jechuu barbaadan asumaanuu akka nama olaalaa ta'u dhiifama na jaallu na rakkoon qabsisanii dhiifama na jaallu dura haadha mana keetiitiin jeeni tagadaraa suuta ani dhumaan jee dhiifamuma koo haa ta'u maafuun jee dura haadha mana keetiin jee achi booda isaan jee ulfaadhu nama ulfina yoo rabbi isaa godhu hamtoota irraa qabu biyyoo sanillee rabbi irraa qabu si haadha mana keetii walitti haa urgeessu hamtu isitti du'aadha walitti kana sumaaniin du'aa hicaa haasoo biraa hin qabu jechuu barbaadee ta'a. Laati takkanaati ilmaan keessatti qubni isin dheereessin waswaasa isin irraa qabu. خلاص جرحنا قبل كده ترى فكرتي أزود خير لا شاء الله ربي نوع كجيلو والله مالي أبارس رمضان بينه دعاء جزنين نقول أبدا جوا أما قبل كده تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.